Sirra jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtan fayyuma keessan naguma jirtani nuti jirra galata rabbii naguma keenya isinis immoo kan nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabnaa akkam jirtanii fayyuma keessan naguma jirtanii jiru simbiratti akkam barri 2018 simbiratti maal fakkaata nu biratti bareeda galata waaqayyo gaaras deebi'ee dhufee jira bannee jirra ifama maaf akka banne immoo isinitti himna guyyaa tokko dhufnee innaa erga barri 2018 nu balleesse maaf akka ta'e immoo jiru numa moo hunduma balleessee laata innaa biizii nu godhe sirritti kanaaf banne isiniin jira ramaala isinii qabadhee dhufe seetanii gabaa'een keessan waa'ee keessattuu ijoollee biyyaan baartan jechuudha waa'ee mana akkasuma lafaa laalchisee gaafii baay'ee na gaafattanii turtan alan jira suuqiin jira jechuudha suuquma kiyya cinaan jira na wayne qufaan na isuu dide ka bara 2018tti darbe qufaan kiyya innaa maal isiniin qabadhee dhufe seetanii waa'ee manaati irratti yookiin immoo lafaati irratti baay'ee keessanii waraabne nuti gisee baay'ee viidiyoo isiniif sobaa miti dhuguma mannis laftes kanuma gurguramu waan ta'eef na dhuguma gurguramaa akkasuma immoo kaartaa pilaanii qaba gaafii baay'ee nu gaafattanii na manni nuti viidiyoo waraabnu jechuudha manas ta'ee lafas ta'ee hunduu kanuma gurguramu kan hin gurguramne sobaan mana namaa waraabuu hin danda'amu kanuma gurguramu jechuudha hundumtuu kanuma gurguramu malee kan hin gurguramne miti. Deebisee immoo kaartaa kan qabu miti ayyir kaartaa qaba ishee kaartaa kan qabu osoo hin ta'in caraqaadha kan kaartaa qabu waaqaan isaa sirriitti guddiidha miliyoona 3-4 oli jedha malee sanii gadi kan yaamamu hin jiru jechuudha manni lafti garuu aga miliyoona 1 hin jira kan kaartaa qabu jechuudha na kanaaf immoo nuti kan hojjennu hundumtuu sobaa miti kaartaa kan ayyir kaartaa hin qaba ayyir kaartaa jechuun mootummaa kan beeke caraqaa jechuudha ayyir kaartaan hin baafama qabalee irraa baafama jechuudha gandarraa qanii innaa isa qaba hundumtuu kan waraabnu immoo dhugaadha siniin jira lafti isaa gammaatitti waraabnu kaartaa ayyir kaartaa kan kaartaan qabu siin jira. Laftis manni soo barbaadan garuu waaqan isaa guddii amma lafa kaartaa qabu kaaree ibbaaf shashan mootummaa kan kennuun beektanii garaagarummaan isaa baay'ee guddaa kuni caraqaan kaaree 200 jechuudha kun immoo kan kaartaa hin qabne qabu jechuudha kan mootummaan kennu reetii jechuudha inni kaaree 105 jechuudha mana likkeenyuma ijaarran malee akka garaa ofiitti mana ijaarrachuu hin danda'amu maaliif xiqqaadha waan ta'eef na kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaade kaartaa kan qabu ni jira 800 gadi kan gurguramu garuu hin jiran natti fakkaata caafi irra sanuu ka hin beektu yoo kennu mootummaan caafi irratti baasee kenna jechuudha katamaa magaalaa keessa lafti hin jiru osoo jiraateyyuu abbaa qabeenyatti irra ijaarrata malee mirreetii waldaaf hin kennu kan kennu caafitti baasee jechuudha qarqara irratti kenna innaa kanaafiyyuu hin jira kan kaartaatis kan kaartaa hin qabnes caraqaanis jechuudha lafa immoo zim jedhee bitamu gabaree irra hin jira kan caraqaattis hin taane jechuudha kan gabaree jechuudha gabaree maabarii kan jedhamee bitamu jechuudha innis ni jira hoo barbaadan kanaafiyyuu sobaa miti dhugumaa siniin jira inni biraa immoo bal'axuu yoo lafa bitanne immoo yoo mana bitanne wayya kamtu wayyaa kan jettan immoo an akka kootitti osoo mana bitattanii mana wayyaa bar lafti koo aguma feera kasullee kaaree 200 aguma feera kasillee jechuudha 400 gadi hin bitamu. Manni garuu aga 800 mana gaarii kan garafame equality isaa eeggate jechuudha mana gaarii akkuma armaan dura isinii waraabne san manni gaariin hin jira jechuudha kan kaaree 200 oli amma mana kaasuuf samuuna torbee san keessa isinii waraabe jechuudha manni sun kaaree 275 hin gurguramne garuu namni ilaalee jira bitachuuf hin beekamu. Olii galuu danda'anii waaqaan beekamne baay'ee tokko shaggaadha jechuudha dhugaa ani gibbii masaatiin jaaladde bakka das nama jedhe iddoon isaa inni jirullee bareedaa tokko jechuudha inna manni akkasii amma caraqaadha jechuudha caraqaa jechuun ayyir kaartaa hin qaba jibbaas ilaalee jira Inni akkasii inni biraa karaa sodaatan baay'ee keessa waa'ee karaa jechuudha. Karaan nurra ba'aa, karaan maal nu godha, karaa maal godha hundumtuuyyuu ko karaan ba'ee ba'uu baate amma zim jenneetuma hin teenyaa karaa nagas takakkalamutti jenne
akkasumatti cammaraa deema waan hundumtuu jechuudha. Karaan jalqaba yoo bitan jibbaas ilaalchisuudha. Jibbaas inni ilaalakko karaan asiin immoo asiin miti eessaan kennataa karaan jedhamee jibbaas ilaalchifameeti. Deebisee immoo iyyuu gara fuulduraatitti amma karaan abbaa lafarraa bitan sanirraa hin kennama. Ulee 8 moo ulee 5 jedhan hin kennama meetira moo ulee 1 jedhan. Innaa kanaaf kennameeti malee zim jedhee eenyumtuu jechuudha lafa osoo fuulduratti hin kennin hin bitinaa jechuudha. Maaliif fuulduratti gaarumaafis haa ta'u makiinaanis seenee shawaa naqaa, dhagaa naqaa, biyyee buusa waan baay'ee jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan gurguru sanuyyuu fuulduratti ulee 5 ulee 5 immoo 8 jedhani. Akkasitti kennama seeratu jira jechuudha hin kenna abbaan lafaa. Tokko amma ijoolleen keenya baay'een kan hin beekne zim jedheetuma osoo karaa hin gaafatiin lafa bitan. Namni irraa bitan sun lafa tirfii qabaachuu danda'a. Tirfii qabaachuu baannaan immoo dhiisuudha. Maaliif booda isinirraa murama waan ta'eef. Kanaafiyyuu fuulduraan jechuudha karaan yegiddi jiraachuu qaba. Yommuu bittan jechuudha jalqaba abbaarraa bittan sanirraa karaa gara fuulduraa isiniif kennamuu qaba. Ba'uus baatu karaa yegiddi hin barbaachisa jechuudha. Innaa kanaafi amma nuti hundumtuu lafti nuti kan laallamee karaan irra ba'amu hin ba'u kan jedhamee beekame jechuudha lafti. Warruma biteetu deebisee gurguraa jira bara. Warruma biteetu deebisee gurguraa jira ijoolleen biyya keessaa duraan jechuun hin jiran miti kan biyya keessaa gabareenis kan bitatee deebisee gurguruu jaarrachuudha. Abaneessa isa malee wanta biraati miti jechuudha. Lafa immoo yoo bitamu egaa jibbaasichi ufee ilaaluu qaba. Karaan boodatti irra ba'amu hin bahu. Karaan bargite safara keenya kanatti karaan kennamaa jira. Nuti amma kuwa lama keessa jirra waan ta'eef karaan kennamaa jira. Karaan aduusan kenname waagaan isaa baarii ufa jechuudha. Wannoonni amma kan 500 minaamina lafa jiran kan gaafa miliyoona jedhu. Maaliif waan hunduu beekame ka waan hunduu beekame innaa kanaaf baay'een keessanis sodaatan nuti sikkoo amma yoo karaan nurra baamnaamina maal goonan beeknu waan beeknu hin qabu garuu jibbaasicha gadaandame ilaalchisuudha. Maaliif birrii gara lachuun walitti fu'anii amma fakkeenyaan yoo bite abbaan lafa irraa bitee fi ani bittu waan ta'eef kan natti gurguru sunis immoo jibbaasicha laalchisee natti gurguruu qaba. Jechuun ani laalchisullee yookiin immoo inni laalchisu birrii qixxeetti kaffaluu qabna jechuudha. Birrii jibbaasicha walitti fuuleennaa. Kanaafuu waan akkasiiti malee nuti amma karaa nurra baamnaamina itti baay'ee keessan nama quuxessita hin beeknu kan nutis abbaay'ee giddi jibbaasisa fidee abbaan laalchisu malee ani fakkeenya nama tokko nan laalchisu jedhe birrii guddaa gaafata jibbaasee nuuf ilaaluuf jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiiti garuu birrii qabatee yoo taa'e birriin lafa qabatee yookiin mana qabatee yoo ta'e baay'ee tokko. Gaarii maaliif boodattis gurgurachuus hin dandeessanii irratti jaarrachuus bakka mana soota keessa jiraachuuf waan akkasiisa wayya jechuudha. Innaa kanas hin jira kaartaa pilaaniin amma iddoo nuti isinitti agarsiisnu kana hundumaa nurraa kaasee kaartaa pilaaniin jechuudha kennamuuf maskaramirra jedhamee ji'a kanarraa kennamuuf hedha jechuudha. Oduu amma bitatanii kaartaa pilaanii itti baasatanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Innaa akkasiin jira maatii keenya sagalee isinitti hin baay'isu. Kana fakkaata viidiyoo keenya please like share gochuu hin dagatina subscribe illee godhaan guddisaa isiniin jenna. Sin jaalannaa baay'ee rooboo argitanii waan akka jirutti rooboo jechuudha duumechaa jira baay'ee.